Kam waltan dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffattoota YouTube fayyoo jaalala. Kun har'ammoo jaartiin koo yaa'u haadha mucaati. Shunkurtiin kattafaaf jedhani. Shunkurtiin akkatti akkatamu dhiiraan akkamitti ija boosistu ilaaluu dandeessa. Bara qofaa jiraachuuti hamma bara niitii fuunutti iddoo niitii fuunee booddee immoo yaa'u yeroo jaartiin dhufee mucaa godhattu boosiftu haadha mucaa taatu. Gargaaruun dirqama keenya gaa. Shunkurtii miti akkatti shiroo hojjetaniif immoo gaaf tokko isin dhagarra. Gaaf tokko illee Facebook irratti shiroo hojjennee agarsiisa. Garuu shiroo moyaa sirriitti hamma dhumaa kan qabu. Gaaf tokko shiroo miti kan hojjette firfee hojjette. Firfeedha. Haraaka. Moyaa garuu ogummaa sirriitti kan qabu. Ani otoo isheen fuudheen durayyuu shiroo buuphaadhaan jedhe akkatti nyaachisa turen beekti. Isheen hambulte illee yoo taate yoo jechuudha. Shiroon akkamitti akka buuphaadhaan hojjetamu? Killeedhaan moo buuphaadhaan? Killeenis buuphaan. Ani surraa baree viidiyoo ittiin hojjechuu gammada. Amma gaaf tokko mokoroonii akkatti suugoonsaa buuphaa ta'u hojjedhe isheen agarsiisa. Amma xiqqoo turte garuu jikoon boosii isheen shunkurtii kana baay'ee hin jaalladhu ture garuu. Shunkurtii kana garuu hunda isaa kukkutee akka fixu baasi. Mucaan ishiin jettu gaafa boos. Hojii maatti dhalanne itti guddanne. Hojii? Shunkurtii isaarra kaa'ee hamma inni bishaatutti illee yoo rafte jechuudha. Fixaaf jettee jettee har'a muraa fuudhitti. Kakkuun inni irraa fuudhi. Daddafi kaamaanni gargaara. Shunkurtii kana muruu ani amma isheen amma na bira teesse malee ani dura haadha koo irratti hin bare. Anis karaa haadha koo dubartiidha kana bara. Karaa abbaa koon dhiira ta'e malee karaa haadha koo dubartiidha. Maaliif shunkurtii kukkutallee akka hin jennu. Waxiillee maaliif hojjete? Maali abbaan manaa yoo duratti haadha manaa sanuma gargaara. Yeroo deessu yeroo. Abbaan manaa hunduu haadha dubartiidha. Garuu dhiironni baay'een haadha warra isaanii hin gargaaran. Akka of tuulummaa wayitti ilaalu hojiin gargaaranii. Hojii qoodu faati bara. Kun hojii dubartii kun hojii dhiiraadha. Hojiin koo of tuulummaas maal hin barbaadu. Hojii kamuu ogummaa barbaachisa. Namni ogummaa qabu namni keessatti fiilingii waan gashaa yaadu hojii kam irratti hundaa'e otoon biddeen tolchee yoo natti tola ogummaa isheen qabu malee otoon danda'e otoon biddeen tiyyuu akkas xarratti godhe natti tola. Maal hin barta waaqa sin barsiisa? Guyyaa lamaan tokko maal nageenya isallee EBS irratti haadha manaa furdeenyaanii anatu arrasee biddeen yuutu ishee marqaa namatti marqaa fi jedhellee. Marqaallee marqaa fi kosin jaalladhu. Garuu inni baay'ee nama cimaadha. Marqaa marqaa jaalladhu biddeen illee toshaa ture. Haatuurraa saddeenyaan inni nama kan biraan finna fi masaa qal'abee kaase. Kanaafuu dhiironni baay'een hojii warri hin qoonne jiru. Fakkeenyaaf bakka ishee buteesse. Obbo Jiraan nama fakkeenyaaf waan baay'een hojjeta. Waan baay'een hojjeta. Hojii danda'a sirriitti. Nama salphaa gootanii ture. Hojiin naatu adda baasiga. Hojii akkam akkamiidha? Hojii gosa adda addaa jira nan hojjedha. Yeroo biraa amma maal hojjettee isaan agarsiista? Mokoroonii. Kan biraa? Suugootti quraatee buuphaadhaan suugoon akkamitti hojjetamu. Hojjedhe isin agarsiisa waadaa galee paastaan illee akkasitti hojjetamtu akka isheen caalamtu akka isheen itti orderii taatu. Paastaa fi mokoroonii sirriitti nan hojjedha. Shiroon keenya shiroo. Shiroon keenya. Asii gadi otoo hin danfisayyuu asii ol miti asii gadi otoo hin danfisayyuu mi'oofti shiroon ani hojjedha. Waan irrii qabate garuu mi'aa jedhama. Waan makamuu irroo jenna baay'ee mi'aa. Garuu dubartoonni tokko tokko shiroo asii gadi danfisu mi'a ofii. Dubartoonni tokko tokko shaanuu dhugaa ishee dubbata. Ma'eedha. Eedhaati. Jaartiin ta'eedha. Duruma filadheen ikkoo. Nan hojjedha bakka fataa godhee. Eedhaati. Garuu waan baay'ee nuti barsiisan. Maal kana barsiiste? Shiroo akkatti hojjetamu. Shiroo nama mooyaa barbaaddiyyuu. Dubartoonni tokko tokko amma asii gad danfisanii mi'aawu. Inni immoo garuu. Abbaan koo duratti obboleettii kootiin yoo waxiin mi'aawu didee doofee shiroo kana asii gadi moo asii olii danfistee waxii kanarreedha. Naan galu ture yerichaan waxiin akka asii godheef akkasii ol damu. Amma iddoon guddatee booddee waxiin asii ol shunkurtii mumuranii kun akka kootti gabaa gaawwatan. Daddabi gaa
dagaaganii waan oduu xiqqoo shan odeessu gaggabaabsanii xiqqeessanii muranii bishaan bira distiitti godhanii irra kaa'u achi zayitiitti godhu sirriitti amma isheen bishaattutti intina jedhu shunkurtitti yeroo bishaattu immoo barbaree itti godhu mixmixaa kun taane barbaree itti godhaniitti barbaree sirriitti bisheessanii ci bishaan xabbichitti gochaa yeroo inni bishaatu asii ol wati asii ol danfisaa fidu achi yeroo isheen danfaa sirriitti bilchaachaa dhuftu isheen ushurootti godhu waan adda addaallee waan fedhillee yoo ta'e foonillee yoo ta'e sirriitti miicamee amma yeroo tokko mudannoo addaa yoo nan qaban ture akkatti waan maal hojjetamu walitti makini hin dubbadhu yeera garuu dubartoonni keenya abbaa manaa keessan waan nagaashaa waan mi'aawu waan afaan keessa galu waan attractive waan fedha namaa akka nyaatu nama godhu hojjedha kenna jaalallee illee achuma irraa madda dhiironni tokko amma nyaanni mana isaaniitti waan yeroo baay'ee isaaniif hin tolleef gandaa nyaatu gandaas hin baru maal jedhu anan baddoon mana iddoon bareedduutti kana fuudhe gandaa nyaadheen beeku misaa takka yeroo hojii oolu misaa namoota wajjin misaa baattadhee deemuu waan hin jaallanneef misaa malee gandaa nyaachuun natti hin tolu amma ganaa barriirra yeroo gogoru namni har'a biddeen nama allaanni xallata marame dafa biddeen naa kennaan jedha barriirra saanirra keenya eegna kan inni galu malee na shiroon asii ol danfiti jechuudha amma dubartoonni jechuudha bakka kan isaanii dubartii taasisu maalidha jettee dubartii tokko dubartiidha kan ishee taasisu maali jetta tokkoffaa nama kamiyyuu nama kam dubartii qofallee kan taane jechuun dubartoota isoleet godhe si gaafachaa namaa fi dubartii wal adda ibsisanii akkaataatti itti ibsitu dur warri dhiiraalee na komatu tan deemu dhiira biraan keenya amma waa'ee dubartii si gaafachaa dubartiin amma dubartiin tokko beektuudha mana ishee qabatti manaan kan jedhamu inni jalqaba yoo midhaan nyaata osoo hin taane abbaa manaa ishee jaalala kennu bakka abbaa manaa ishee jaalala sirriitti kennu abbaan manaa ishee akkatti uffatu akkatti nyaatu akka yeroo inni boo'u kollitta salaaltee maal jettee qanansistee haadha kana fo'an kana fo'u jettee nyaanni immoo dirqama murteessaadha harki ishee mi'aawutu irra jira waan hin beekne yoo ta'e akkatti hojjetamu baree waan abbaan manaa ishee jaallatu immoo fedha isaa gaafatte hojjettee nyaachisuun kanaan of kabachiisti innis guyyaatti jaalalli isaa dabalaa bula isheen illee yeroo inni waaw har'a nyaanni kun har'a wayyaan uffadhe har'a akkamitti tolu bunni ishee akkamitti akkana tolu yeroo bakka guyyaatti mooraalii ishee dabalaa bula itti dhaga'amaa bula jaalala inni isheef qabu yerootti bakka dubartoonni tokko fakkeenya mana isaaniitti keerlasii ta'u mana kooti uumaa miti jedhaniitu abbaa warra isaaniif fakkeenyaaf dhimma hin qaban waan matee hojjetu garuu yoo keessummaan fa'aa dhufatee itti dhimu. Amma fakkeenyaaf ani jaartiin kun na dandeesse malee ani sabanyaadha man danda'u waan akkasii. Balaan buusanii manatti mi'aawu baannaan durii kaasee mana maa dhaqee amma yeroo baay'ee midhaan baay'een tanaan jedhu. Mi'aawutu irra jira akkaataan itti dhiyaatullee qulqullina qabaachuutu irra jira. Akkaataatti nama keessummeessan waan adda addaa jiru. Dubartoonni garuu yaa utubaa manaati dubartiin beekamaadha. Isaan irraa dhalanne obboloota keenya isaan maanis fuuname mucaa irraa godhanii kun kanaaf akka kakuu fa'aa jechuudha. Kakuu kiyya garuu natsaa ilaaluu keessanii baay'ee sirriiti. Natsaa ilaaluu qaban. Kaffalanii ilaaluu. Kaffalanii daddafi maaliif shunkurticha? Ija kona gubuu jalqabdeetti isheen suu ta'e. Ol ka'ee jaajjee isa dhaadatu. Waan jedha. Daddafi xumura shan sakanan ilaalu.
haa ta'u gaa dhaggeeffattoota keenya har'a shunkurtiin akkatti muramullee osoo hin taane shunkurtii kunoo akkasitti xiddit godhee muree gargaaree kunoo sin agarsiisaan jira. Yeroo itti aanutti immoo akkaataa itti mokoronii hojjetu. Mokoronii anatu hojjetee agarsiisa. Mokoronii bilcheessuu osoo hin taane akkaataa suugonsaa waxiin mokoronii itti nyaatamu buuphaa wajjin hojjedha sin agarsiisuuf waadaan sinii gala. Guyyaa itti aanu sirriitti itti qophaa'ee ogummaa koo itti qophaa'ee sin agarsiisa. Yoo na dinqisiifachuu barbaaddanis yoo koomentii na gochuu barbaaddanis karaa yuutuubii Fayyoo Jaalalaa koomentii sheerii gootanii karaa adda addaa yaada keessan nu ibsuu dandeessu. Sin jaallanna. Guyyaa gaarii.